Jiinii Eebilaa qabsoo Oromoo keessatti akka addaatti yaadatama. Ji'a kana keessa qabsaa'ota Oromoo jajjaboon kan itti wareegamanidha jedhama. Addumatti ammoo Eebilli 15 waggaadhaan guyyaa gootota Oromoo jedhamee kabajama. Guyyaan kun taatee waggaa 40 dura mudateen kan wal qabatudha. Guyyaatti qabsaa'onni Oromoo jajjaboon hedduun bakka tokkotti ajjeefamanidha. Miseensa koree hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo kataan obbo Mikaa'el Booran waan guyyaa kanaaf sababa ta'e akkanaan nutti himaniiru. Hoogganoota adda bilisummaa Oromoo olaanoo kan hayyuu duree fi taanaan yeroo sanaa keessatti argaman hayyuu dureen Jaalle Bariisoo Waabee yookaan Magarsaa Barii itti aanansaa Gadaa Gammadaa kan keessatti argaman kan akka Jaalabboomaa Mitikkuu fa'aa Doorii Barihamoo fa'aa yookaan Iggazuu Bantii dabalatee hoogganooti olaanoon kan keessatti argamantu iddoo Shinniiga jedhamutti humna hidhate ka Somaaleetiin dhuunfatamanii hattee keessa seenanii yeroo kan lola Itoophiyaa fi Somaalee gidduutti deemaa turetu reefuu qabbanaa humnooti Somaaleedhaa guutuutti hin baane yeroo qabanitti eenyummaa isaanii itti himatanii isanii wajjin lolan qabnu gara Somaaliyaatti deemaa jirraa jedhaniini yeroo kana akeeki isaan ajjeesuu barbaadaniif maal akka ta'e hin beekamu garuu diinummaan immoo ni ture waraana bilisummaa Oromootii fi humna Somaalee kan lafa Oromoo barbaadu dargiidhaan wal lolaa ture gidduutti waraanni bilisummaa Oromoo yeroo sana dargis lolaa humna Somaalee kan lafa Oromoo barbaadus ofirraa gadi Oromoo irraa gadi lolaa ture. Hijaan sunis hin jira. Kanaafis ta'uu danda'a jenneetu yaadna. Hoogganoota keenya kana amantiidhaan adda baasanii kaan ajjeesanii kaan dhiisuu barbaadanii. Hoogganoota adda bilisummaa Oromoo garuu gargar hin baanuu jechuudhaan amantiidhaan adda hin qoodamnuu jechuudhaan hadhaa du'aa waliin unachuu murteeffatanii. Akkasitti warra isaan qabeessaniin ajjeefaman wal faana bakka tokkotti. Isa kanatu tokkummaa saba keenyaa fi bu'uura cimaa ta'ee qabsoon kun irbuu Shinniigaa sana akka mallattoo tokkummaa isaatti waadaa tokkummaa isaatti qabatee warri jaallan isaan booda hafan xiiqiidhaan akka itti fufan taasise. Adda bilisummaa Oromoo akka dhaabaatti hundaa'ee qabsoo hidhannoo eegalee hedduu osoo hin tureen taateen kun isa mudateen. Yeroo sana barreessaa dhaabichaa akka turan obbo Leencoo Lataa yeroo gaggeessitoonni dhaabichaa Shinnigaatti dhuman isaan lixa Oromiyaatti qabsoo hidhannoo eegalchisuudhaaf Sudaan Kaartum akka turanii fi gaggeessitoota kanneen waliin Moqdishootti wal arguuf beellamachuu BBC'tti himanii turan. Hooggantoota yeroo sana turan keessaa isaan qofti akka hafanii fi taateen mudate sun dhaabicha akka hin qancarsuudha dubbatan. Ani yeroo sanatti Sudaanii gaheera dirree dhihaan irrattan hojjetaa jira. Kun 81. Gaafa tarkaanfii warri Sumaalee galbee hoogganoota keenya irra fudhatan booddee humna ajajaa olaanaa sana keessaa nama tokko duwwaa ta'e. Ana duwwaatu hafe. Waggoota itti aanan hoogganoota dhuman sana bakka buufachuu irratti xiyyeeffannaa guddaa goone hojjechuun dura ture. Dirree dhihaatti 88 na fakkaata walgahii jila qabsaa'otaa waan jedhamu tokko qindeessine 89 waggaa sattaan immoo dirree bahaatti korri sabaa taa'e. Akkasitti hoogganoota dhuman sana bakka buufachuu jalqabnee jechuudha. Hooggana hamma kana dhaabii dandamate baay'eedha jedhee hin fudhadhu. Baay'ee xiqqoodha yoo jiraates. Irra guddaan hoogganni dhumatee haaraatti jalqabee bakka buufachuudhaan sun adda bilisummaa Oromoo baay'ee qancarse jechuu dandeessa. Adda bilisummaa Oromoo gaggeessitoonni dhaabichaa 10 caalan. Bakka tokkotti dhumuu ka'umsa godhachuudhaan addumatti Eebila 15 guyyaa goototaa jechuudhaan kabajama. Garuu guyyaa goototaa kanarratti eenyu fa'aatu yaadatama? Obbo Mikaa'el Booran akkas jedhu. Guyyaan sun kan inni guyyaa goototaa jedhamee yaadatamu warra adda bilisummaa Oromoo jala hiriiranii wareegaman qofa miti. Warra guyyaa gaafa 1980 Eebila 15 wareegamee as warra jiran qofas miti. Erga Oromoon alagaadhaan cabee mirga isaa sarbamee Oromiyaan gabrummaa jalatti kufte uummanni Oromoo mirga isaa sarbame kaasee warra mirga saba kanaatiif qabsaa'e hundumaa isaan durallee warra ture jechuudha. Dhaabaa keessas haa ta'u, dhaaba kam keessas haa ta'u, dhugaadhaan mirga saba kanaatiif, oromummaadhaaf, tokkummaa saba kanaatiif, Oromiyaa argamsiisuudhaaf, mirga saba isaaniitiif jecha kanneen wareegaman hundumaa sabni kun akka yaadatuuf jedhameetu murtaa'e. Barreessaa fi qondaala abaa'oo ka ta'e Yaazoo Kabbaba qabsaa'onni sun amantaadhaan gargar hin baanu jedhanii ejjennoo tokkoon du'uun isaanii dhaloota ittaanuuf ergaa guguddaa 3 akka qabu BBC'tti hime. Warri isaan qabanii
wareegan kun amantaan Islaamaa jara warra Musliima ta'an kana gara tokkotti baasan tarii hambisuu faa danda'u turan. Yaa ta'uti nuti Oromoodha. Kan baanis kaayyoo tokkoof karoora tokkoo fi addaan baanee jiraachuurra wajjin duunee wajjin awwaalamuun wayyaa jedhaniit namni tokkollee gara tokkotti odoo hin goriin akka ajjeefamuuf deeman odoo beekanu wareegamanii boolla tokkotti seenan. Kana jechuun hiika gurguddaa sadii asirraa arganna. Ka jalqabaa Oromummaan seemmoo yookiin beezii waan hundaa waan ta'eef wanti saniin gama dhufe ittaanadha malee Oromummaa kan dursine. Lammeessoo kaayyoo fi karoorri isaanii wareegamanii kaaniif fakkeenya ta'uudha. Gootummaa sana jagnummaa sana mul'isuudha waan ta'eef ogguma bahaniyyuu qabsoo kana ofii keenya wareegamnee kaaniif fakkeenya taanee labannee akka dhaalu goona jedhanii bahan malee ofii keenya deebinee dhufneeti aangoo qabanna yookiin immoo biyya bulchinaa sanaa miti kaayyoof karoorra jira ture. Inni sadaffanii tokkummaa inni jedhamu sun dhugaadhaan yoo hiikame shinnigaa fakkaata. Wanni guyyaa goototaa kana irra deddeebinee kabanyuuf ammas fakkeenyummaan suni saba kanaaf lafa tattaanee dhufuuf dhaloota tattaanee dhufuuf akka sanaan akka ifu akka sanaan akka mul'atuufidha jechuudha. Hubannoon gaariin tolfamee kan mormus ka deeggarus guyyaa wal faana kabajuu qabu silaa akka seeratiif. Sababni isaa namooti kun dhaaba bakka bu'aniiti miti kan wareegama qaalii san kaffalan Oromoo bakka bu'aniitidha. Komishinara Komishinii Turizimii Oromiyaa akka ta'an Aadde Lalisee Dhugaa dhibee kaansarii isaan mudateen ji'oota 10 darban biyya Joordaanitti yaalamaa turan. Yaalii waggaa tokkotti dhiyaatu booda dhibee kanarraa dandamatanii biyyatti deebi'an. Waa'ee imala yaala kaansarii ulfaata ture jedhanii faawundeeshinii tibbana hundeessanii fi karoora isaanii gara fuulduraa BBCtti dubbatanii jiranii maatii olaanaatu dubbise. Tole Aadde Lalisee baay'ee galatoomaa baga waaqni si fayyisee nagaan gara biyyaatti deebitan jenna jalqaba. Galatoomaa anis galatoomaa jechuun barbaada. Hagam ture yaaliirra kan turtan biyya alaa hagam turtanii deebitanii haalatti deebitan immoo nutti himame. 6 ture biyya Joordaan yaalamuu jalqabe garuu 10 amma 11 jira. Gara biyya kunis dandeebi'ee tokko ta'uufi. Guutumatti dhibee isin mudate dhibee kaansarii kanarraa fayyitanii fayyanattanii deebitanii miti? Akka saayinsii kaansariirraa fayyeeraa I am cancer free kan jedhanii waggaa 5 fudhataa. Cancer treatment yeroo dheeraa fudhataa. Ammaaf diagnosisii kan agarsiisu garuu kaansariin hin jiru galanii waaqayyoon ta'u waaqayyoon na fayyiseera. Ammaan dura yeroo yaalarra turtan biyya Joordaan irraa BBCtti ennaa dubbattanii ennaan yoon fayyee waaqayyoon fayyisee gara biyyaatti deebi'ee faawundeeshinii waa'ee kaansarii irratti hojjetu hundeessuun barbaadaa jettanii ture. Waan sun maalirra ga'e? Kaleessaa April 14 faawundeeshinii dhaabneerra. Kaanser faawundeeshiniis maqaan isaa Brave Hearts of Ethiopia jedha. Maal jechuun namoonni kaansarii keessaa yaalamaa kaansarii keessa kan darbanis nama cimaa ta'uu qabu. Kaansarii keessa darbuun hin danda'amu. Baay'ee ulfaataadha. Namni fayyuu danda'a jedhee kan amanu, namni waaqayyo na gargaara jedhee kan amanu, yaala argachaa kan jirus baay'ee na fayyada jedhee kan amanu yoo ta'e malee yeroo dheeraa fudhataa tiriitmentii isaa salphaa miti hin ulfaata. So Brave Hearts jedhu namoonni keessa darbaa kan jiranis hin agarsiisa. Akkasumas namoonni waa'ee kaansarii irraa hojjechuu kan barbaadanii, kan deeggaranii, maatiis ta'uu danda'a, hawaasaanis ta'uu danda'a, biizinasiinis ta'uu danda'a yookiin akka biyyaatti kan irraa hojjechuu dandeenya jedhee kan amanus Braveedha jechuudha. Nama onnee qabudha. Kanaafuu Brave Hearts of Ethiopia Cancer Foundation jennee jechuudha. Kaayyoon faawundeeshinii kanaa maali? Amma keessumattuu yaalli dhibee kaansarii kun akkuma jettan yaala olaanaa kan gaafatu namni humna qabu biyya alaa deemee yaalamee fayyuu danda'a. Karoorri keessan maali? Biyya keessatti yaala akkanaa kennuudha? Dhugaa dubbachuuf yaalamaa kaansarii baay'ee mi'aadha. Namni dhuunfaa isaatiin yaalamuu danda'u baay'ee rakkisa. Anaaf illee dhugaa dubbachuuf health insurance kan UN jajjiruuf deeggarsa adda addaas ijaan argadheefi malee dhuunfaadhaan namni yaalamaa akkasii biyya alaa deemtee gatiisa hundumaa dandeessee jiraattee deebi'uun baay'ee ulfaataadha. Kaayyoon keenya seentarii qofa dhaabuu miti. Advokeesiirraa hojjechuu namni understanding akka qabu waa'ee kaansarii akka baru akka beeku of akka eeguun barbaanna. Riisoorsii adda addaa immoo biyya alaarraas haa ta'u uummatarraas saabni immoo tertiary care kan kennu uumuu barbaanna. Kana garuu kan danda'amu tokkoffaa health insurance irraa yoo hojjenne health insurance baay'ee barbaachisaadha. Biyya Joordaanii keessallee insuransiidhaan namni
kan yaalamu. Kana ilaalee asiis ta'uu qabaa, namnis biyyeessaa keessaa yaalamuu qabaa, qeessaa keessaa maatii wajjin, fira wajjin yaalamuu qabaa kan jedhudha. Amma waan isinirra ga'eerra waan hubattan natti fakkaata keessumaa utuu isin hin dhukkubin dura hubannoon qabdan isinumarraattuu yoo laallee fi biyya alaa deemtanii immoo haala yaala isaa haala dhibee kana hubannoon jiru maal fakkaata mudannoo keessanirraa? Hubannoon kan jiru baay'ee xiqqaadha waa'ee kaansarii. Kaansariis yoo ta'e namni maqaan isaa dha'ullee baay'een sodaata. Hubannoo umuurraallee gaaffii guddaa biyya keenya keessa jira. Namni barateellee anumallee yoo fudhatte waa'ee kaansarii haasa'u salphaa mitiyyuu. Kanaafuu hubannoos uumuun barbaachisaa. Biyya alaa kan argee garuu namoonni fayyuu danda'u. Yaala argatta fayyuu hin danda'ama. Jireenya noormaal kan ta'e jiraachuu hin danda'ama. Anis kanuma gochuun yaalee sagalan biyya Jordaan naan turu awareness irraa hubannoo umuurraa sirriitti hojjechuu qabna. Policy makers isaanii cimanii deemuu qabu. Because rakkoo kana biyya Itoophiyaa keessaa babal'achaa jira. Nuyis qophoofnee irratti hojjechuu qabna. Waa'ee fayyaa keessanii hordofaatii immoo hojii keessan kan hundaa irratti turtan komishinii turizimii Oromiyaa itti fufsiisuu, faawundeeshinii hundeessan kan itti fufsiisuu karoora keessan gara fuulduraa maali mee sanatti himaa? Amma fixeeraa jajjabaachaan jira gara hojii koon deebi'aa. Hojii koo kallattii kan ta'e komishinii turizimii Oromiyaa hoogganuutiin fufaa. Pirojektii kan biraas tajaajila kan biraas gara fuulduraa yoo dhufe isas ittiin fufaa. Faawundeeshinii kana garuu boordiin jira, maanejmentiinis jiraata. Turizimiis haa ta'u kaanser faawundeeshinii lachuun wajjin deemsisnaa jechuudha. Tole Addina Lisee baay'ee galatooma. Galatoomii Ildoorqa. Kanatti aansinee odeeffannoo ispoortii isinitti himna. Odeeffannoo ispoortii kan isinitti himu waa'ee koo Zalaalam Taaddasaati. Zalaalam guyyaa kaleessa Baarseloonaan haala baay'ee nama gaddisiisuun qabxii waliigalaatiin Atileetikoo Maadiriidiin injifatameera. Mee waa'ee tapha sanaa kaafnu? Tole hirphaa kaleessa Baarseloonaan 2-0 isa marsaa jalqabaa irratti mo'amee galagalchee gara marsaa taanutti darbuuf yaalii jabaa taasisee jira. Kanas daqiiqota 20 jalqabaa keessatti dhugoomsee ture. Lamiyyaa maal jalqabaa lakkoofsee sana booda Toores galchee lakkoofsee 2-2 ta'anii ture. Garuu rakkoon isaa maali Baarseloonaan tapha of eeggannoo qabu hin taphatu. Ittisni isaa yeroo baay'ee tasgabbaa'aa miti. Haga sarara gidduutti dhufaniiti kan isaan taphatanii. Gareen faallaa yookaan morkattoota immoo amala Baarseloonaa kana waan beekaniif kubbaa yoo argatan kubba dheeraan waliif buusuun deebisanii injifachuudhaan Baarseloonaa yeroo baay'ee adabu. Kun bara darbees ta'eera Inter Miilaan haala akkasiitiin daqiiqaa dhumaa irratti galchii irratti lakkoofsee waancaaf darbee ture. Yeroo sana Baarseloonaan carraa darbuu ni qaba ture. Kaleessas galchiin tokko Atileetikoo argatee lakkoofsanii 3-2 haga ida'ama walii galan jechuudha. Xumuraatti tureera. Garuu taateewwan adda addaa keessummeessee jira. Taphattoonni kan akka Lamine Yamal, Fermin Lopez, Gerard Martin itti sarara taphatu ga'umsa ajaa'ibaa irra argisiisedha. Inumaayyuu Toores iyyuu dabalatee Pedrii fi Gaavinis akkasuma Baarseloonaa keessaa namoota muraasadha kan ga'umsa guddaa hin argisiisne jechuun danda'amu akka walii galaatti yoo ilaalle. Kanaaf Baarseloonaan akka tapha isaatti amma dhumaatti kilabii deemuun isaaf malu ture garuu milkaa'uu hin dandeenye. Haalli taphaa Diego Simeone beekamaadha. Ittisarratti kan hundaa'u yeroo baay'ee cabsanii darbuun ulfaata garee kubba miilaa taphatuuf jechuudha akka Baarseloonaa kanaaf. Hansi Flick of eeggannoo gochuu dhabuu isaarraa kan ka'e gatii baaseera jedheen kan yaadu dogoggora duraarras waan baratan hin fakkaatu. Yeroo baay'ee Baarsaan galchii lakkoofsa ammas irratti lakkaa'ama. Garaagarummaa isaan qaban galchii baay'ee lakkoofsanii mo'achuu irratti qofaadha. Ittisarratti rakkoo guddaatu isaan mudate jechuudha. Taateewwan jiran keessaatii marsaa jalqabaa kaardii diimaan ture Pau Kubaarsiif kenname. Kaleessas balleessaa wal fakkaatuutiin ammas Eric Garshiyaan kaardii diimaatiin dirree keessaa bahee. Kanaaf Baarseloonaan taphattoota 10 marsaa lamaan iyyuu taphateera jechuudha. Kun Atileetikoo Maadriid carraa qabeessa isaan jechisiisuu danda'a. Komii guddaan garuu jira. Dhimma murteessaa irratti taphattoonni Baarseloonaa yerootti rukuttaa peenaalitii argachuu qaban ittiin arganne balleessaa gurguddaa irratti hojjetamaa ture. Kaardiin akeekkachiisaa illee hin kennamnee fi fakkeenyaaf Fermin Lopez kubba isaaf darbee kaleessa mataatiin dhahee karra eegaa yeroo deebisu kubbicha waan argateef malee kophee isaatiin fuula Lopez rukutee akka malee dhiigaa ture dirree keessatti. Kaardii akeekkachiisaa taphattoonni Atileetikoo argatan tokkollee hin turre kaleessa. Kanaaf miidhamee tapha marsaa lamaan iyyuu kan dhabe Raafinaan osoo Raafinaan jiraateen Baarseloonaan marsaatti anutti darbuunsaa amansiisaa namatti fakkaate yeroo baay'ee gamsisaa waan argineef qabxiin kana inni saamamne jedhe taphaan booda achi ture gara isaa jajjabeessaa ture waan miidhamarra jiruuf ofiin taphanne saamicha xumurratti gaggeeffame taphataan Atileetikoo tokkollee kaardii akeekkachiisaa tokkollee hin arganne kan keenya garuu yeroo ilaalan hundumaa kaardii diimaatiin dirree keessaatii baasu qabxii saamamne jedhee yaada. Maaliif Baarseloonaan yoo mo'e akka sodaatan murteessitootaaf naaf hin galu jedhee yaada isaa kennee jira. Egaa Atileetikoo Maadriid har'a kan taphatu Sporting Lisbonii fi Arsenaal keessaa kilaba darbu wajjiniin wal argata jechuudha.
Tolee har'as taphni Champions League Awurooppaa hawwatootu jiranii mee warra tapha har'aa kaaf. PSG'nis kaleessa Liverpool 2-0 mo'atee darbeera Anfield irratti bara darbesa Anfield irratti mo'ateera Paarisittis torbee darbee 2-0 mo'atee 4-0 ida'ama walii galaatiin mo'atee darbeera oduun gaariin taane tokko Liverpooliif taphataan isaanii sarara fuula duraa Hugo Ekitike amma bara dorgommii kana xumuraatti miidhamee jira waancaa addunyaaf iyyuu Faransaayif hin taphatu kun waan gaarii miti Liverpooliif bara darbee waancaa kan injifate PSGdha PSG'n ammas gamsa ajaa'ibaarra jira xumuraaf akka dhaqqaban waan namatti argisiisu ni jira leenjisaa jabaasa waan qabaniif Osman Dembeleen akkuma bara darbe gumsa gaarii irra jira kanarratti yoo deebinu Arsenaal Sporting Lisboniin marsaa jalqabaan 1-0 mo'atee ture har'a dirreesaa Emirates irratti taphata miidhamarraatti taphattoonni deddeebi'an hiranni jiru kan akka Saakaafaa kaleessa shaakala kan hin hojjenne Declan Rice tapha kanaaf inni dhaqqaba jedhamee eegama Arsenaal har'a kan mo'atu yoo ta'e Atletico Madridin falmata jechuudha garuu kan shakkamu sarara ittisaa fi sarara duraa Sporting Lisbon baay'ee jabaadha Arsenaaliif qormaata ta'uu danda'a Arsenaal akkasumattiin tapha kanan darba jettee salphaatti kan tilmaamtu miti jabaatee yoo hin taphanne dirree isaarratti carraan mo'amus jiraachuu danda'a. Tole taphni biraa kilaba biyya Jarmanii Bayer Munich fi Real Madrid walitti fidaa taphni kunis tapha jabaa fakkaata. Haalaan eegama. Tapha jabaadha taphattoota urjii addunyaa keenya kan akka Kylian Mbappé faa Vinicius Junior faa Bellingham faa kan qabu Real Madrid har'a gara Munichitti malee kan morkatu ta'a jechuudha dirree isaanii Santiago Bernabeu irratti 2-1 mo'amanii ture taphattoonni sarara fuula duraa Bayer Munich baay'ee sodaachisoodha kanaaf Bayer Munich dirree isaarratti ni mo'ata jedhamee tilmaamni guddaan kennameeraa fi garuu taphattoonni Madrid kan akka Mbappé Vinicius dirree isaanii irratti deemnee akka mo'achuu dandeenyu amannee jirra kanaaf immoo sababa guddaa kan ta'u yeroo dirree keenya irratti taphataa cimaa ta'e kan filame karra eegaa isaaniiti karra eegaa isaanii filameera jechuun kubba baay'een irratti yaalame deebiseeraa jechuudha yaallee turreedha kana jechuun taphattoota warra kaan caalleedha tapha hawwataa isaan gidduuttis kan ilaallu ta'a jechuudha. Zalaalam Taaddasaa odeeffannoo ispoortii dhaggeeffattoota keenyatti himteef galatoomna.